Tanaaf mootummaan Somaalee olaantummaa seeraa nuti naannoon keenya kabaju kan isaan hin kabajne kophatti maali? Yeroo amma duraa caffee amma duraa irra kaasaa turree jira. Yeroo caffee irra nuti kaasnu hoggansi naannoo keenyaattis akkaataan itti ilaalaa ture rakkoo qaba. Dhimma dheedumsaati walitti bu'insa bishaaniitu nu hunjaamaa ture. Deebi'ee rakkoon sanii hiikkachuu dhabuudhaanii har'aan tana sadarkaa kanarra gahee jira jechuudha. Sadarkaan uummanni Harargee amma irra jiru inni guddaan kana. San bira dabaree bara araddoota qabataman kana bira dabareeti magaalitti aanaa barbaadu jiru bara magaalaa. Magaalitti amma Baabbilees araddoota hanga qabatanii magaalaa Baabbilee barbaadu jiru. Aanaa Qumbiidhaa araddoota 6 qabataniitiin magaalaa Minoo barbaadu jiru. Gursumiis akkasuma, Cinaaksaniis akkasuma. Tanaaf rakkoo hammaataa kanaa ijol qabatee miidhaan saba keenyarra ga'u jiru, dubartiin gudeedamu jirtu, gochaan suukannee isaan hawaasa keenyarra ga'u jiru, haalli mattaawaqaan naannoo Oromiyaa ittiin dalaynee jira jechuudha. Amma uummanni Cinaaksan Jijjiga keessa dabareeti kan magaalaa guddittii godinaa dhufu. Mattaawaqicha san qabachuu isaanii yoo argan taate odaa bicha laaluu liyyooyiliin Somaaleeti. Kana mattaawaqaan kun akkan hojjetamne godhanii miidhaa garaagaraa dubartii babbareeduu laalanii nama 7 nama maaliin gochaa suukannee isaa irratti hojjechuu jiran. Akkamii usuu dandeenya osoo rakkoon kun jiru. Ani rakkoo akkanaa kana godinaatu hin gabaasne moo maaliif hin hiikkannee? Lubbuu namaati dhimmicha waan ta'eef jecha. Tanaaf gochi suukannee isaan araddoonni 32 ta'an ka Harargee ba'aa keessatti tajaajila argachuudhaaf rakkoon garaagaraa irra ga'u jiru kun an akkamitti ilaalamaa? Federaalli osoo arkuu maaliif waliin nu laalaa? Maaliif waliin nu dhiisaa? Iddoon akkanatti isaan irratti rakkoo gaggeessaa jiran kun nu jidduu jira federaalli. Maaliif waliin nu dhiisa? Maaliif waliin nu laala? Maaf hiikkachuudhaaf? Olaantummaan seeraa nuti kabajnu maalii kan isaan kabajuu dhaban maali? Tanaaf walqixxummaan nuufi Somaalee jidduu jiru waan rakkoo qabu na fakkaata akka kiyyatti. Dura deemamu jira. Guyyaa guyyaan alaabaan isaanii dhaabbatamu jira. Tanaaf naannoo kanarratti an akkamitti ilaalamaa? Federaallinis akkamiin nu ilaalaa jira? Onni juusan rakkoo hammaataadha. Kun ilaalamu qaba jechuudha. Dhimma daangaa kanarratti mana keessaatii kan yaadi dhihaateeru jira. Dhimmi kun ajandaa guddaa akka ta'e hundi keenya iyyuu hubanna. Haa ta'uuti immoo garuu dhimmi daangaa kun dhimma nu waliin oolee buleerudha. Rakkoo har'a dhalate akka haaraatti rakkoo har'a uumame ton ta'in waggoottan 20 darbaniif nu waliin oolee buleeru nu waliin jiraachaa tureerudha dhimmi daangaa. Naannoon keenya naannoo hunda wajjiniin naannoo wal daangessu. Naannoo hundaan naannoo marfamee jirudha. Yeroo hunda ajandaa ta'uunsaa waa'een daangaa dhimma hafu miti. Naannoo hunda wajjiniin wal daangessuun